mootichi Minilik lammaffaa Inxooxxoo qubatee waggaa 10 caala erga jiraatee booda naannoon sun jiraattota haaraan dhiphachaa waan dhufeef daawwataan gara Gullalleetti babal'achuu eegale. Bara 1879 keessa yeroo mootichi duulaaf gara Harargee deeman haati warraa isaanii Xaayituu Bixul hora Finfinnee dhiqachuuf gara kanatti deddeebi'uu eegalte. Yeroo kanatti qorra baddaa xiixaa yookaan dilallaa waan jibbiteef naannoo Finfinnee sana waan jaalatteef teessoo haaraa achitti ijaaruu eegalte. Iddoo hora Finfinnee sanatti ilillii yookaan abaaboo haaraa waan argiteef afaan Amaaraatiin Addis Ababaa jechuun moggaaste jedhama. Naannoo sanatti Raas Goobanaa wajjin ta'uun hanga mooticha Hararii deebi'anitti araddaa warra duulaa Arra'ee irraa buqqaanii irratti masaraa tokko ijaaruun mooticha simatan. Hojiin kunis kan eegale Sadaasa bara 1879 keessatti waan ta'eef barri kun bara magaalli Finfinnee Addis Ababaa jedhamtee ifattuu hundeeffamte jedhanii dubbatu. Kunis amma waggoota 131 ta'uu isaati. Dhimma kana barreessitoonni warra Absiiniyaallee dhugaa ta'uu himu. Fakkeenyaaf Hiruu Waldasillaasee bara 1920 magaalaan Finfinnee kanarra Addis Ababaa jedhamtu Finfinnee akka jedhamaa turtee fi lafa Oromoo Tuulamaa irra jiraachaa turte ta'uu isaa ibsa. Iddoo Finfinneen itti hundoofte Tulluu Daalatti lafa dhagaa Araaraa jedhamtutti yoo ta'u, iddoon kun amma lafa masaraan mootii Minilik itti ijaaramedha. Mootiin Minilik lammaffaa hanga du'a isaanii bara 1906tti waggaa 25f masaraa kana keessa jiraatanii kan du'an darban yoo ta'u, kan magaalittii hundeessitee haati warraa mootichaa Xaayituun gara Inxooxxoo kan Dildilaatti ari'atamtee erga duutee booda achuma naannoo masaraa sanaatti abbaa warraa ishee mooticha Minilik lammaffaa biratti awwaalamte. Xaayituu waliin ta'uun araddaa warra duulaa Arra'ee irratti kan magaalaa Finfinnee hundeesse Raas Goobanaan garuu achii gara Faalleetti deemuun osoo jiraatuu bara 1886 dura boqotee awwaalchi isaa garuu Salaalee Zegaa Maalitti akka ta'e beekama. Finfinneen yeroo hundeeffamtu Daalattii, Araddaa, Qeeraa, Dajjaazmaach Wuubee, Awwaaree, Sarraatenyaa Safar yookaan Gaattiraa fi Qabbannaa qofatu magaalaa ture malee iddoowwan hafan marti baadiyyaaf lafa qonnaa turan. Oromoonni Finfinnee keessa jiraachaa turan kan biraa gosa Eekkaati. Isaanis Tuulama kaabaa kaasee hanga kibbaatti kan mul'atan yoo ta'u, qubannaan isaanis gosa Eekkaa torban oboo keessaa malkaan Qabbanaa hanga Laga Xaafoo, Laga Daadhiitti kan jirudha. Finfinnee keessatti gara bahaan kan qubatan gosa Eekkaati. Eekkaan gosa oboo keessaa 3 kan qabu yoo ta'u, gosa Tuulamaa iddoo adda addaa qubatee jirudha. Eekkaan gosa 3 kan qabu yoo ta'u, isaanis Eekkaa Kuunnoo, Eekkaa Kaakoo fi Eekkaa Madaroo jedhamu. Gosni Eekkaa torban oboo fi Galaan waliin wal keessa kan qubatan yoo ta'u, hooggansi sirna gadaa erga laafaa dhufee booda abbootii biyyaan bulaa dhufe. Haaluma kanaan abbaa biyyaa Eekkaa naannoo Finfinnee tokko Tufaamunaa ture. Bara Tufaamunaa fi abbaan isaa aangoorra turan mootiin Minilik Oromiyaa weeraruu eegale. Mootiin Minilik bara 1865 humnaaf tooftaadhaan lafa Oromoo weeraraa ture. Mootichi Oromoota gara kaaba Tuulamaa jiraatan waraanaaf tooftaadhaan michoomee weeraree erga of jala galcheen booda gara Gullalleef Eekkaatti dabre. Mootiin Minilik Oromoo Tuulamaa gosa bichuu keessaa Goobanaan walii galanii tooftaa biyya tokko ijaaruu jedhuun yeroo sochiitti eegalan ture. Tooftaan karoora kanattiin galmaan ga'an keessaa tokko firoominaan qabu yoo ta'u, kanas karaa Goobanaatiin galmaan ga'a turan. Bifuma kanaan Tufaamunaa fi Abeebee Tufaas Kiristinnaa kaasuun ilmaan ofii godhate. Kana da'oo godhachuun araddaa Oromoo irra qubachuu eegale. Qubannaan mootii Minilikii fi nafxanyoota isaa dursee Ankoborii ka'ee Inxooxxoo yookaan Dildilaarra ture. Algalooto Gullalleen kan tufaan algalooto gaara bichuu turii algalooto galaan Finfinnee maasee algalooto sinakka jaalalaan algalooto walirraan fagaannuun algalooto jalaan fagee. Sana booda mootichi gara Tulluu Qorraa yookaan Dilallaatti dhufee Oromoo Tuulamaa gosa gumbichuu abbaa biyyaa Tufaamunaatti mooksuun qabate. Jaarsummaa Goobanaa Daachiitiin abbaa biyyaa Tufaamunaa Kiristinnaa kaasee erga harkatti galfateen booda gara Oromoo Gullallee Eekkaatti qabiyyeesaa babal'ifate. Kunis mootii Minilikiin dura akaakayyuun isaa Saayile Sillaaseen abbaa biyyaa gosa Eekkaa kan ture Araddoo waliin wal waraanaa ture. Booda gaafa Araddoon du'u ilmi isaa Tufaa wajjin wal waraanaa turan. Abbaan biyyaa Tufaa Araddoo ofirraa lolee Caacaa'as bakka Mandiidaa jedhanitti gaarii duufaa waliin Saayile Sillaasee mo'ate ari'e. Haa mo'atan malee hanga dhumaa faana bu'anii akka inni lammatan deebineetti adabuu hin dandeenye. Sababni isaa akka aadaa Oromootti gosti Oromoo tokko daangaa alagaattis ta'e kan gosa Oromoo biraa cabsee akka waraanne seera gadaatiin dhorkama waan ta'eef Araddoos daangaa Eekkaa ce'ee gosa Gimbichuu kan abbaa biyyaa Tufaa Araddootiin bulanitti ce'ee hanga dhumaa waraana Minilik faccisuu hin dandeenye.